وليف شيرقة بكم جرت نتي فيديو كان دور درس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثة قرى سنهيم نبي عليه الصلاة والسلام هنتلي أموتنين uffata ammootiin isiin sattarre godhattee nama ajnabaa keessa ammootiin teette nama isaanirraan ta'in nama mahaarima isiin ta'in nama ajnabaa keessa teette abaarsi rabbii irra haa jiraatu jedhan. Har'a ka keessaan ammoo viidiyoo ergituuf kana hoomee ilaala. Nama mahaarima isiin ta'in nama ajnabaa viidiyoo ergituuf laala, qaama isii kulli viidiyoo ergituuf abaarsi rabbii irra haa jiraatu jedhan nabi. Abaarsi rabbii irratti taa'aadha, abaarsa rabbiitu irra jira jedhan. Akkuma san namni ammootiin hintalli osoo nikaaya qabdu nama biroo irratti seensifte abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jedhan nabi alayhi salaatu wassalaam. Osoo nikaaya qabdu hintala biraa yoo irratti ka seensiftu, ijaarsa biraa yoo irratti ka seensiftu taate abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jedhan. Har'an tana laala, waan dalagamaa jiru laala. Har'an tana dubartii ammoo waan dalagaa jirtu laali. Har'a ammootiin osoo nikaa abbaa biroo qabdu ammootiin viidiyoo nama biraatti ergaa jirti. Hintala san ammootiin jaarsi ammoo ishii abshiir jedhee ammootiin jabeessummaa inni shari'aa keessa jirti, maasiyaa irratti jabeessuun shari'aa keessa jirti. Hintala nabi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti dubbatanii hintalli ammootiin uffata qullaa uffata isiin sattarre godhattee nama ajnabaa keessa teette abaarsi rabbii irra jiraa jedhan. Akkuma san hintala nikaaya osoo qabdu ammootiin laal nama biroo irratti seensifte ammoo abaarsi rabbii ammoo irratti haa jiraatu jedhan. Kanaaf obbolowwan kiyya yoo nikaaya illee ka qabaattan taate osoo mana hin galfatin dura parsantii 50 jaartimateetu jaaladhu, dhibba gooteen jaalatin. Har'a dhibba gootee ammootiin ilaal akka waan isii malee tabiraa hin jirreetti jaalatteet gaafa isiin ammootiin ilaal waan biraa ammootiin namni isii ka godhu taate yookaan abbaan isiitu ammoo isii ka dhoogu taate yookaan ammootiin hiyyoonni isiitu kanatti hin heerumin jechuutu mala yookaan namni deebisutu mala. Gaafa san ammootiin hiyyoo isiin si dhiise jettu taate akkam taata? Parsantii 100 isii malee hin jiru jette ammootiin ilaal. Sila waraqaa matarra marattee ispaaltii irra deemtamoo sila ammootiin kiinoo lakkoofsa ammootiin gurguddaa ammoo yaamaa 200 300 ispaaltii irra deemtamoo qobee miila takkaatiin ispaaltii irra deemtamoo mee akkam taata? Har'an tana ofiin qabdu. Har'an tana ammootiin ilaal. Hadiisa nabii himaa hadiisni sun ammootiin ilaal. Badhee keessa himoo osoo hin ta'in awwala ofirratti qarawu hadiisa namatti himan. Jecha rabbii ka ammootiin namatti himan ofirratti qarawu. Har'a nama ammootiin nama sheekaa ta'ee namni ammootiin ilaal. Hintala ammootiin takka akkatti bulfatu qaba. Har'a ammootiin jaalala asirratti ammootiin miidiyaa irratti jalqabummaa hin. Har'a jaalalallee asirra fidummaa hin. Nikaallee asirra fidummaa hin. Xalaaqallee asirra fidummaa hin. Hintala ammootiin yoo ammoo nikaa ka qabaattu taate karaa keessaatiin ammoo jaalala ibsachuu hin dandeetta. Hintalli ta'e irra onlaayinii irra ooltu osoo nikaa qabdumaa hin. Ta nama biroo waliin haasoytumaa hin. Way ati bichaan fuute nama maratu fuudhe. Har'a viidiyoo ammootiin ilaal osoo nikaa qabdu nama birooti ammoo qaama qullaa ergitu. Har'a rabbiin ol mul'isetu ammootiin tana malee tar'ukatte ammoo ta nama biroo waliin dalayde hedduutu jira. Har'a silaa nama dhiiraa osoo nama hinaafu taate ati ammootiin ilaal abshiiriin jettu maasii irratti isiin qarqaartu har'a. Har'a ammootiin ilaal abshiiriin jettu maasii irratti isiin qarqaartu har'a. Hintala rabbii ammootiin abaare laal. Hintala ammootiin rasuulli rabbii illee ammootiin abaarsi rasuula rabbii irra jiru laal. Abshiiriin jettuun har'a silaalaa. Maali kun himarti ammootiin diiniin nu biran jiru, hayaa'anii nu biran jiru, kabajaan nu biran jiru. Har'a hinaaf farraa bara ammootiin rabbiin silaa sii mul'ise, rabbiin silaa ammootiin ilaal har'a sii mul'ise waan isiin dhoysaan dalaydu waan ammootiin ilaal. Har'a orjinaalas bira fakkaattee nama biroo biratti waan forjii dalaydu, waan badii dalaydu, waan dhokattee dalaydu har'a rabbiin sii mul'ise silaala. Osoo mana kee hin galchin intaluma nikaa irraa qabdu yoo yaa rabbi jetteen kadhattu yoo keeriin isii keessa ka jiraattu taate mana kiyya galchi. Yoo keeriin keessa ka hin jiraatin taate ammootiin yaa rabbiin irraa qabin jettu har'a rabbiin sii mul'ise laal. Har'a rabbiin fadiyaa isii ol baase ka isiin ammoo hojjettu hedduutu jira ammootiin si sobdee maqaa nikaayatiin ammootiin ilaal. Si sobdee nikaa ammootiin ati irraa qabda. Ati siif ammootiin lubbuu isii kenna har'a ammootiin isiin ammootiin ilaal. Diinii kana keessatti ammootiin ilaal waan hin taane dalayti. Har'a hinaafuu qaba jaarsi jaartii ofirratti hinaafuu qaba. Zubeyriin beeytanii isinii himaa seenaa Zubeyrii. Zubeyrii ibn Awaam jechuun adaada rasuulaatu ta'e. Soddaa Abii Bakriiti. Abii Bakriin ka rasuulli rabbii wasaa'ibuu filgaarii rabbii jedhee saahiba rasuulaa. Asmaa'aa fuudhe Zubeyri. Gaafa ammootiin abbaan mana kiyyaa na fuudhu manaa wanta akkan qabuu jette. Ani karaa dheeraa deemee ammootiin horii isaallee anatu qallabaa jette. Ammootiin qallaba horii isaallee ana guuree oorruudhaa fidaaf jette.
farda isaallee ammoo nawaa ammootiin tuttumee asirra baadhee fidaaf jette. Homaa gabra wayiituun qabuu jette, ardii wayiillee qabuu jette. Asirratti baadhee karaa dheeraa deema. Gaaf tokko rasuulli sahaabaa waliin dhufanii gaala naa ciibsanii yaabbadhu naan jedhanii anaa dadhabe na arganii asirratti waa baadhu arganii jennaan hin saalfadhe. Hinaaffaa kee yaadadhe, hinaaffaa Zubeerii, hinaaffaa jaarsaa yaadatte. Zubeerii nan dhiisu jechuu yaadadhe jetti. Hagana takka laal ammootiin jaarsa ufii ammootiin laal. Jaarsi ammoo hinaaffaa jaarsaa ammootiin beeti jaartiin duraanii. Akkuma sana ammootiin laal namni wahii itti dhufee isitti ammootiin ani namaa hiyyeessaa harkaa waan qabu shaqata dallaa keessan jalatti haa gurguradhu jennaan laan barbaadu an jaarsi kiyya nan dhiisu Zubeerii nan dhiisu jetteen garuu mala wayii sii godhaa jetteen. Gaafa ammootiin Zubeerii mana jiru dhufii waan manaa jette kana ammootiin isaan jedhi isa gaafadhu anin lolaa waytiisan jetteen. Akkuma san dhufee wayta Zubeerii mana jiru an kaakka'ee salaama gaafateet abboo an nama hiyyeessaa harkaa waan qabu dallaa kee jalatti gurguratu barbaada. Bakkiteen kun bakkitee ammootiin bareeda bakkiteen kee kun na hayyami jennaan hin barbaadu an. Ammootiin Zubeerii ammootiin akkanaan yoon ammootiin ija ol qabadhee deeme nan dhiisu. An dallaa kee jalatti dhiirti takka akka waan aggaatatu hin barbaadu jette jaartii. Abboo dhiisii jedheen eegana ammoo Zubeerii. Nama hiyyeessa harkaa waan qabne ammootiin rahmatan goonuu fi rabbii rahmatan nuu godhe dallaa kana jalatti haa gurguratu. Hinaaffaa laal hagas hinaafa jechuu jaarsi niitii irratti. Har'an tana niitii teetii irratti hinaaftu har'a ammootiin hin laal. Isiin ammoo fagoorraa ammootiin hin laal viidiyoo hin taane itti kennite osoo bira jiraate sagaagalummaa ammootiin hedduu irratti dalaga. Intalli ammootiin osoo nikaa qabdu nama biroo irratti seensifte abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jenna. Intala ammootiin abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jedhana har'a ammoo abshiir homaayyuu miti jettaani. Intala sila ammootiin hin laal maqaa nama diinii maqaa ammootiin nama jaartiin sheekota akkana dalayde jedhan dubartiin ammootiin sheekota akkana dalayde jedhan. Har'a hadiisni ammoo namarra qaraatu sun ofirratti hin qaraatu. Har'a silaa wayituma kana ofirraa gadhiifteetiin allaa wanni jechuu qabda. Har'a ammootiin dubartii hin dhabamne kutaa mara keessa ammoo akka waan isii malee hin jirree taate awwalayyuu akkas ta'uu hin qabu namni parsantii 50 qannafachuudha qaba har'a namni. Obbolowwan kiyyaa har'a ammootiin diiniin nabii nu biratti salphatu hin qabu diiniin nabii nu biratti xiqqaatu hin qabu hayaa hin dhabame kabajaan dhabame. Har'a atiin ammootiin sitti himna gurbaan ammoo viidiyoo ishii akkanatti ol baaftee sooshaal miidiyaa irra oofte obboleettii manaan qabdu. Haate osoo taate viidiyoo haatetii gadi dhiifta. Obboleettii teete osoo taate viidiyoo obboleettii teetii qullaa akkanatti gadi dhiifta. Har'a qaama qullaa ammootiin viidiyoo kaatee sitti kennite isiin. Har'a ammootiin osoo obboleettii teetii taate sooshaal miidiyaa irra gad dhiifta. Haadha teetaa osoo taate viidiyoo sooshaal miidiyaa irra gad dhiifta. Kamaa tadiinu tudaan wama dalaydeen galata galfamta. Atiin viidiyoo isii ammootiin ka isiin keessaa si ergite har'a sooshaal miidiyaa irra gadi dhiifte. Wallaahi jaartii teetiin rabbi deebi'a ammootiin eegi jaartii tee rabbiin sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo isii akkana godhan. Jaartii teetiin rabbi jaazaa sii deebi'a yookaan hin talaate argattu rabbi jaazaa sii deebi'a. Har'a maaliif ati silaa ishii sattaruu qabda silaa viidiyoo isiin si ergite ammootiin badhee baasuu hin qabdu silaa haatee osoo taate baafta obboleettii tee osoo taate baafta. Har'a ati bultii namaa baraaxessitee har'a ati ammootiin jedduu jara lamaanii ammootiin laal seentee summii itti taate har'a jedduu ammootiin uma feeteyyuu ati har'an fuunee yoo fuutee bultii ka godhattu taate jedduu ammootiin keessan rabbiin nama wahii seensisuu laabudda hafiis hin jiru. Laabudda isiin ammoo haraama dalaguun jaartiin teellee. Har'a isiin ammootiin keessan viidiyoo si ergitee sattaruu diddee jaartii tee rabbiin ammootiin haraama dalaydu sitti qaba. Har'a ammootiin tala ati argattu rabbiin ammootiin ta namni viidiyoo olii gadi oofuu miti ta namni gochaan irratti taphatu rabbiin sitti qaba. Har'a salphinni manuma keetitti gala har'a ammootiin laal. كما تدين تدان والديان لا يموت رب دونه والذنب لا ينسى بدينة دلي دموت ربي بران دقتمت إفل ما أشيت وان في تدلقي كما تدين تدان هما دلي دين قلت قلفمت آكرا يسون تين الرأس له يا بلوان كيا والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله har anamni ammootiin hin jaartii ufii ta'a kan ammootiin waan viidiyoo haganaa dalayde waan ammoo salphinaa haganaa dalayde rabbiin mul'ise rabbii wayiifuu sii mul'ise laal isiin ammootiin hin dhoysitee waan biraa dalagaa jirti har'a rabbiin sii mul'ise laal har'a rabbiin ammootiin hin keerii wayiitiif sii mul'ise laal viidiyoo tana gabbahe malee ta isiin nama biroo waliin hojjettu yookaan ammoo baay'eetu jira har'a osoo mana kee rabbiin hin seensisiin har'a rabbiin ammoo salphina isii mul'isuun kun har'a rabbiin ammoo keerii sii fedhu keerii eega rabbi sii fedhe ati ammootiin maasii irratti abshiir jechuun hin maa'in barreeffamaan abshiir jechuun hin maa'in intala rabbiin ammootiin hadiisaan abaaramte ammootiin ilaalta abaarsi rabbii irra jiru ta nabiin kenna abaar tatuuta ammootiin biroo seensifte osoo nikaaya qabdu abaarsi rabbii irra haa jiraatu hin jenne nabi intalli ammootiin uffata qullaa tuuta keessa teettu nama mahaarimaa osoo hin ta'in ajnaba keessa teettu uffata keessaan isii mul'isu uffata isiin sattarre abaarsi rabbii irra ammootiin rabbii isii abaar hin jenne har'a ta viidiyoo ergitu tana hoo ammoo qaama ofii ammoo osoo nikaaya qabdu har'a ta rabbiin abaare ta ammoo rasuulli illee abaarsi irra haa jiraatu jedhe kan har'a ammootiin ilaal isii ammoo qarqaaruu ta'a abshiir jechuun hin maa'in har'a wayita kan ammoo akka waan dubartiin biraa hin jirree ammootiin hin godhatuun maa'in dubartii matakkittii tanaaf ammoo haada ofitti dhahatuun maa'in
nama sheekaa ta'anii nama ilmii qabu ta'anii na haada ofitti dhahatuummaa'in awwaluma duraa dubartii ammootiin isii bicha jira jedhanii sammuu keessa seef godhuummaa'in dubartiin guutte ammootiin ilaal dubartiin ammootiin kutaa 11 mara keessa dubartiitu jira har'a ammootiin ilaal dubartii takka bichaa faarsuummaa'in har'a awwalumaa sooshaal miidiyaa irra jaartii ofii fiduummaa'in jaartiin ofii ammoo sooshaal miidiyaa irratti nama biroo waliin haasa'uummaa'in niitii teetee seeta malee niitii nama birooti har'a sooshaal miidiyaa kanarratti halkanii guyyaa ammootiin iimoon haasa'uu waasaappiin haasa'uun tiktookiin haasa'uun jaartii teeti niitii awwala ammootiin niiteete hallaalanyaatii miti har'a niitii tanama maraati ammootiin ilaal namni waan fedhe ammootiin itti taphachuu danda'a har'a rabbitu si baraareeyyu ammootiin ilaal rabbitu ammootiin mistira kan ol baase rabbi ammootiin ilaal maal si godhuuf keerii si fedheeti har'a ammootiin ilaal faallaa sanii ammootiin abshiir jettee ammootiin akka waan isii malee hin jirre ammootiin jetta faallaa hadiisaa deemta faallaa jecha rabbii deemta har'a ammootiin niitii teessan asirra nikaa hidhatu asirratti ammoo xalaaqu asirratti jaalala ibsachuun maa'in jaalala keessaa walii ibsatan har'a namni keessaa waan waliin dubbatu qaba sooshaal miidiyaa irratti ammootiin ilaal araarallee sooshaal miidiyaa irra fidan xalaaqallee sooshaal miidiyaa irra fidan har'aatan ammootiin ilaal nama diinii ta'anii kun akkam haa ta'u har'a ebaluu ammootiin nikaa hidhatee miti eenyuun hidhate tana atu otommootiin asirra fiduu baattee nikaa hidhattee kee beeyna asirratti ammootiin osoo ati waan feete haasa'uu baattee waan ammootiin ati taatu beeyna hin beeynu simatu uf godhe har'a tana abbatu uf laala abbatu ammootiin qaama kee asirra fiddaa uffata kee asirra fiddaa niitiin keessa uffata keessan hin jenne rabbi akkamitti qaama kee asirratti fiddee ammootiin namni biroo waliin haasa halkanii guyyaa tiktookiidhaan namni biroo waliin haasa waan barbaadde waliin haasoyti iimoodhaan waliin haasoyti har'a ofii fuudhaa jirta manatti galfataa jirta har'a ammootiin ilaal nama sheekaati namni sheekaa ammootiin ilaal hadiisa himu san keessatti ammootiin ilaal silaa kabajatu ammootiin ilaal malaaf har'a kabajaa kan nama sheekaallee irraa fuudhaa jirta darasoonni akkana ammootiin jedhaa jiran sheekonni akkana jedhaa jiran maqaa kee tokkichaan namni uf laaluun barbaachisa akka waan dubartiin biraa dhabamte har'a haada ofitti dhahummaan har'a boohummaan kalee ammoo sheemiin ibroo ammootiin dubbatanii ammootiin ilaal maanguddummaa ta'an isaanumaafuu kabajaa isaaniitiifuu sila ammoo dubbachuu hin qabdu waan isii waliin haasoyti asirra fiduu hin qabdu asirratti booyuu hin qabdu asirratti ammootiin waan isii ibsachuu hin qabdu waan isii yoo ibsachuu barbaadde isimatti ibsadhu karaa keessaatiin shari'aan sin dhorkine har'a numarti siduu kan fuune har'a sima bicha fuudhaa jira sima bicha manatti hin galataa jira innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun har'a akkam taata reeshi har'a gaafa viidiyoo kana ammootiin ilaal qaama qullaa isii ammootiin namni waraabee osoo isiin nikaa qabdu nama biroo waliin ammoo haasoytee rabbi salphina isii mul'isee ammootiin viidiyoo kana argitu har'a akkam taata har'a kiniinii ammootiin boowwoo kamsi guuran kiniinii boowwoo kamana haakimaa jiru mara gara kee guuranii har'a ofirra dhaabadhu laalime har'a silaa ammoo isii faarsitaa deebitee ammoo gama FBtiin ammootiin isii faarsuu qabda har'a rasuulli rabbii ammootiin rabbii fi abaarsi rasuulaa irra jiru sila har'a ammootiin intalli tun diin biraa keessaa dhufteefi malee sila har'a irraa ammoon ummanni ka dubbatu har'a kabajaa ummata ammootiin isiin qara diin ammoo biraa irraa dhufteefi har'a amantaa biraa irraa dhufteefi har'a ammootiin atillee kabajaa ammootiin amantaa biroo irraa dhufteef kabajji ammootiin ilaal nikaa hidhatte fuute har'a ammootiin isiin ammootiin akkana hojjatte dalagaa fofokkattuu kana rabbi ammootiin mul'ise eega rabbi mul'ise atiin ammootiin akkamitti maasiyarra isii qarqaarta badiirratti akkamitti isii qarqaarta akkamitti abshiin namni addaan nu baasu namni asii an addaan baasu hin jiru jettaa intala ammootiin ilaal kun sagaagalummaan garaagarummaan qabu viidiyoo qaama ofii ammootiin qullaa muluu namatti ergu jechuun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun subhaanallah inna li jaartii ofirratti hinaafuun qabu jaarsi dayyuusni jaarsa akkanaati jaarsa dayyuusa ta'uu ammootiin hin barbaachisu jaarsa ammootiin hinaafu ta'uun barbaachisa inaafaan ammootiin ilaal jaalalarraa kaati malee waan biraati irraa yimiti namni akkamitti jaartii ofii ammootiin ilaal qaama ofii ka rabbi qaama jedhee waame ammootiin nama biraati ammootiin erga FB irratti dhiisee tiktookii irratti dhiisee halkan tiktookii irra bulti ganama tiktookii irra bulti nama mara fuudhe yoo mati fuute awwala sila osoo gaafa nikaa hidhatteerra ammoo duraan tiktookii irra jiraattee duubaan FB irra jiraattee galchuu qabda uf jalatti ammoo deebisuudha qabda abbaa mana isiiti sila kabajaan akkasitu mala har'a hadiisa himaa ammootiin hadiisa nama biroo irratti himtu sun ammoo hadiisni sirratti hin himamu jechi rabbii sun sirratti hin himamu uf laale obboleessa kiyya jechuu barbaade assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh